nugaruu qaamni keenya gariin keenya iftaaneen jirru jechuudha garii keenya bakka biraatti agarra jechi amartichi naan jeesan Itoophiyaatti qayyaram atti baddaram isin Oromoon akka Oromootti yaadu hin geenye akka Oromootti yaadu hin dandeessan yeroo nuun jawsan amma garuu waa hedduun arkaa jira hayyoota keenya kan mooraa namaa keessa dhaabbatee kaleessa mooraa isaa keessa barooduu ture ar'a mooraa namaa dura dhaabbatee mar'atu hundaan arkaa jechuudha kun seera Oromoo keessatti safuu Oromoo keessattis waan argamu beeytoota keenya kan miidiyaalee marsaa interneetiitis haa ta'u feesbuukis haa ta'u diinaafis banaa nuufis firaafis banaa gubbaa dhaabbatanii qabsoon Oromoo laaffattee qabsoon Oromoo cabtee qabsoon Oromoo daakamtee je'ee dubbatuun arga kuni wanni kana dadhabbiidha akkamiin laaltan isin nuti dubartoota kalee qabsootan irraa qooda fudhatee cabnee beeynee sadarkaa kana geenye warra hafee ija dhabee mana jiru jira ummanni Oromoodha arra ilmaan Oromoo dhiinooni dhangala'aa jiruu fi Oromiyaa jechaa dhangala'aa jira malee Itoophiyaa jechaan jiru Itoophiyaan daangaa mataasii qabdi bardara mataasii qabdi akka saba Oromootti ollaa taanee heegare kabajuu fi daangaa sii ni dandeenya Itoophiyaa tasa nuti fudhannu jechuudha Oromoon dhiinni ilmaan Oromoo wanni gannaqamaa jiruuf Oromiyaadha malee daangaa Itoophiyaa mallatteessuuf sarara Itoophiyaa dhiiga keenyaan nuti hin mallatteessu hayyoonni Oromoo garuu qaamni keessan ani waan hinaafsiseen qaba marsaalee interneetii yeroo banu keessattuu amma eega lolli Gondar guyyaa lamaan ta'e kanatti waan nagaddisiisee jira hayyoonni Amaaraa waliin dhufeeti galgalaa fi ganama walgahii godhataa jechuudha hayyoonni Oromoo ummata keessan keessaa eessa jirtan beekumsaa fi wallaala keessanii nu gabbaatanii maal nuun jettanii jirtan waggaarraa guyyaa tokko walgahii oosaa dhuftan malee akka sabaatti akka nama saba dadhabaa qabutti akka nama saba gabroonfamee jiru qabutti gabbaatanii nu yaamtanii guyyaa kan maal nu himtan gariin keessan Oromiyaa jettan gariin keessan Itoophiyaa jettanii jechuudha kanaaf bakka isinuu bakka hedduu jirtan wal biran jirtan namni wal biran jirre naman jaaru Doktoraa fi Profeeserri Oromiyaa keessa jiru arra wareega kafalaa jiran daa'imaa wajji wareegamaa jira wanni isin gaddisiisu dubartii ji'a 8tu ilmoo wajji wareegamee jira jechuudha maal barattan isin bilisoomsuufi aduun Itoophiyaa gubattee jirti Oromiyaa keessa jirtuun dhaabbattu nuti baandiraan Oromiyaatis biyya teenya keessa Itoophiyaatis hin dhaabbattu jechuudha tun dhiiga keenyaan mallatteessi warri Itoophiyaa jettan Itoophiyaa jala deddeemtan if duba deemiyaa waa ifitti hima ana malleen isiniin jaa ana urjii dhaabaati je abbaan fedhe ka Itoophiyaa haana dhagoo irran kaadhu abbaan kiyya Oromiyaa na barsiise akaakoon kiyya immoo Oromoo jecha qalama haqee afaan Oromoo dura taakka jee barreesse dhiiga Oromootiin Oromiyaan ilmaan Oromootiin bilisoomti amma yeroo ammaan tanaa keessatti yeroo teessanii haasoytan hin qabdan yeroo deemtanii waa wal gaafattan anamma hagaan dhufee fi harma jidduu waan pikchara kanarra nama agarsiisan numaan arga irra caalaan ani afaan Ingiliziitis hin beeku ani kun afaanuma tokkichaa kana qofaan beeka afaan Soomaaliin hin beeka afaan biraan beeku jechuudha gariin yoo warri afaan kiyyan galleef turjumaan isinii haa ta'u kun habtaamuun turjumaan isinii haa ta'u isinii haa himu warra afaan Ingilizii qofa beektan safuu keessanii Oromoo taatanii afaan Oromoo wallaaluun ammoo tana isiniif hin dhaamaa quba qabaadha yeroo ammaan tanaa keessatti marii burguddoon wanni Oromoo irra jiru fala wal gaafachuu qofa keessanii haasawoo osoo ta'in deemtanii haasawuu qofa marsaa interneet irratti osoon hubanne waanun barreessina hayyoota Oromoo na dhageessanii diinni achirraa dubbiseeti nu arrabsaa jechuudha fuula feesbuukiitii fi marsaalee interneet irrattis waan hin taane nuun hin jeyna isin nama beektoota arrallee borullee jaalannu jibbinu hayyoota Oromoon qabdu isini jechuudha hayyoota keenya jennee isin abdanna marsaalee irratti waan nama gaddisiisu hedduu agarraa jirra hayyoota barreessee jenna malee wallaalaa barreessee hin jennu if duuba deebi'anii wal gaafachuu dhabuu keessaniif haalli keenya kan sadarkaa kana amma irra jirru gahee jira jechuudha Oromoon arra ijoollee ama 5 fi 6 jaarsa ama 8 wareegamaa jira maal harkaa qabdan isaan cinaa dhaabbachuudhaaf gargaarsa isinirraa barbaadan xalayaa goggooduu cufa Ameerika geessu White House geessu miti xalayaa goggooduu deemu miti
hujii yoo duuba jiraachuu baatte wanni isin barsiiftanii uummata kana agarsiiftan isin irraa fudhatan. Isin barattanii doktooraa fi profeesara yoo taatan sabni keessan gabrummaa jala waan jiru jecha bilisa ta'uu hin dandeessan. Saba gabroome san irraa lakkaa'amtan. Haga Oromiyaan bilisoomsutti hamma Oromiyaan bilisoomtutti maqaa Oromooti waan isin yaamaniif jecha gabrummaa jala jirtanii jechuudha. Carraa ijoolleen harkattee bilisummaa isin baasu jirti. Ol ka'aa osoon qaanfanne osoon saalfanne ilmaan keessan cinaa dhaabbadhaa. Dallee namaa jalaayis baha. Itoophiyaaf ilmaan Oromoo nu wakkaltu Itoophiyaan. Ollummaa waliin qabna malee. Oromiyaan ni bilisoomti. Injifannoo uummata Oromooti. Dhaamsi jaallan wareegaman dhaammataniis kana. Dhaamsi qeeroon dhaammachuu jirtus kana. Qeeroon isin yaamaa jirti hayyoota Oromoo. Wallaalaan wallisaan isin yaamaa jira. Eenyu jalaa awwaattan. Eessatti isin agarre. Boryoo Oromiyaan bilisoomti yoo dhuftan. Eessarraa dhuftanii isiniin jennee isin gaafachuu jiraanna nuti. Bakka irraa dhuftan. Takka immoo Maqalee galtan. Takka Gondarii galtan. Osoo bakkisan hin dhufne ol ka'aa saba keessan haala rakkoo diinni waraanaan bulchaa jira afaan qawweetiin gabbahaa uummata keessan ijoollee teessaniin. An akka urjii dhaabaatti kaleessa qabsoon ture dirqamni xiyyanarra jira. Oromummaa fi akkas ta'e arrallee miilaaniin deemaa jira ijaan qabaa mana foonii hojjadheetiin ilmaan Oromoo qeeroo fi waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa jira. Dirqamni xiyyanarraan buune isinis isinirra jira dirqamni san galatoomaa fayyaa ta'aa nagaannaa jiraadha.